Amanummaa jaalallee ishii mirkaneessuudhaaf gola dhokannaa keessa of dhoksiti. Kan badde fakkaattee jaalalleen ishii yeroo ishii dhabu wanta inni godhu ilaalti. Yeroo jalqabaa viidiyoo ishii rikardii goote ilaala. Saniin booda bakka kafan itti ol keeffatu yommuu ilaalu kafanni ishii hin jiru. Yommuu bilbilu ishii argachuu hin dandeenye. Ishiin garuu isa ilaalaa kolfite. Inni garuu ishii arguu hin danda'u. Sababni isaa foddaan keessaa gara alaatti qofa ilaalchisa. Inni garuu baay'ee aaree abaaboo qabate gara foddaatti darbe. Kana isheen gochaa jirtu akka baay'ate yaada balbala banuuf yaaduudhaan qulfii barbaadu eegalte. Garuu qulfiin bakka ishii yaadde hin jiru. Rifatee yommuu yaaddu balbala erga bantee booda qulfii boorsaa ishee irra keechee turte. Yeroo isheen daddaftu irraaffattee gara golichaatti seente. Daftee yommuu silkii bilbiluuf yaaltu garuu gola kana keessa neetworkiin hin hojjetu. Filannoon isheen qabdu foddaa rukutuu fi iyyuudhaan yaada jaalallee ishee harkisuudha. Taa yaaltullee ishee garuu teessoodhaan rukutaa yaaltullee ishee ilaaluudhaa fi dhaggeeffachuu hin dandeenye. Tasfaa murte. Maaliif yoo ta'e jaalalleen ishee waa'ee gola kanaa hin beeku jettee waan yaaddeef. Jaalalleen ishee gara buufata poolisii deemee jaalalleen kiyya baddee jirti jedhee iyyannoo galchuus poolisoonni garuu viidiyoo waan ilaalaniif viidiyoon kun waa'ee baduu ishee hin mirkaneessu jedhanii iyyannoo isaa fudhachuu hin dandeenye. Kanatti aansee isheen girgiddaa golichaa saaquu eegalte. Garuu sibiilli isheen qabde itti gabaabbate. Tasfaa muruudhaan gola keessa yommuu deemtu nyaata argatte. Nyaachuudhaaf yommuu yaaddu nyaatichi kan tortoreedha. Gara bakka bishaanii deemte yommuu bantu bishaanillee kan tureedha. Garuu filannoo waan hin qabneef bishaan dhuguu eegalte. Nyaata illee guyyaa muraasa nyaachaa turte. Amma illee jaalalleen ishee baay'ee gaddee jira. Viidiyoon isheen lafa keesseef yeroo hundaa ni ilaala. Yeroo hundaa gara mana dhugaatii deema. Garuu jidduudhaan mana dhugaatii keessa kan hojjettu jaalala isaatiin qabamti. Yeroo tokko dhugaatii dhugee yommuu gara alaa bahuuf yaadu lafa irratti ni kufa. Hojjettuun mana dhugaatii isa kaasuudhaaf yaaltu. Hojjettuun tunillee namicha abbaa qabeenyaa waan ta'eef jaalalli ishii dabale. Gara mana isaa fudhatee deemteen mana isaa seenanii isheen isaan ilaala waan walqunnamtii saalaa godhan. Jaalalleen isaa wanta isheen gooteen baay'ee gaddite. Ganama irratti dubartiin isa wajjin bulte. Ilkaan ishee qulqulleessuuf gara foddaatti siqte. Jaalalleen isaa baay'ee aartee gara bakka foddaa sanii deemtee iyyuu jalqabde. Fuula ishee yommuu jallistu dubartiin sun ishee dhaggeeffachaa turte. Sagaleen hin taane kan dhageesse itti fakkaatee dhiiste. Dubartiin sun akka haadha manaa isaa taatee mana keessa jiraachuu eegalte. Yeroo tokko qaama ishee dhiqachaa yommuu jirtu bishaanichi ni socho'a. Wanta kanaan ture. Dubartiin tun mana keessa yommuu sochootu qulfii golichaa dhoksaasanii argite. Dubartiin itti cufame sirriitti gammadde. Garuu dubartiin qulfiin sun geexii itti fakkaatee morma ishee irra kaawwatte. Yeroo kana dubartiin itti cufame tasfaa murte. Dallaa san keessa yommuu deemtu bishaan keessa sochiin akka jiru argite. Sochiin kun duraan mana shaaworii keessatti sochii argite wajjin wal fakkaata. Ta'uu isaatiin gara manaa deebitee hafuura hamaa yoo ta'e jettee bakka shaaworii bishaan guuttee haasa'uu jalqabde. Dubartiin itti cufame waan iyyaa jirtuuf bishaan socho'e. Wanta kana yommuu agartu baay'ee sodaatte. Yommuu garagaltu saree argite. Sareen foddaatti harka isaa cooruudhaan banuudhaaf tattaafachaa jira. Yaanni tokkollee ishiidhaaf dhufe. Foddaa kanaan duuba gola dhoksaan akka jiru banuudhaaf yaaluu eegalte. Yommuu yaaltu iddoo banaa qulfichaa argite. Qulfii keessa kaa'uudhaan banuu eegalte. Banaa fi yommuu jirtu yaanni tokko ishiidhaaf dhufe. Banuu ishee dhiistee cufte. Maaliif akka deebistee cufte waan hin galleef dubartiin gola san keessa jirtu iyyuu jalqabde. Garuu dubartiin tunillee kan hin banneef gola keessa dubartiin kan itti cufame akka jirtu waan beekteefidha. Yeroo banteef abbaa warraa ishee deebistee akka fudhattu waan yaaddeef kana sodaachuudhaan deebistee qulfii morma ishee irra kaawwatte. Dhiifamallee jetteen. Yeroo tokko hoteela keessaa hojjettu kaatee mana qulqulleessaa yommuu jirtu footoo ilaaluu jalqabdi. Footoo kana keessa gola dhoksaa kana keessa dubartiin itti cufame ishee tokko akka taate waan galeef foddaa golichaa isheedhaa banuudhaaf yaaddi. Golicha illee isheedhaa bante. Yeroo kanatti dubartiin itti cufame kufte fakkaatee lafa irra ciistee ture. Gara ishee siqtee yommuu kaasuudhaaf yaaddu xarmusa ishee bira jiruun rukutee gola dhoksaa kana itti cuftee baate. Amma iddoo wal jijjiiranii jiru. Bakka kanatti seenaan dinqisiisatu jira. Wanti kun hundi yommuu uumamu gola kana keessa akka itti cufame jaalalleen ishee ni beeka ture. Namichi kun akkana gochaa dubartoota baay'ee ajjeesee jira. Wanta kana kan beekte dubartiin tun footoo isaanii foddaa irratti maxxansitee qulfii lafa keechee bakka sanii deemtee baqatte. Bishaan bira illee teechee yommuu haara galfachaa jirtu fiilmiin kun hin dhuma. Waan na dhaggeeffataniif galatooma.